Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Adaanuu YouTube kan taatan hundi keessanuu akkam jirtuu jirra jirtuu harka fuunee isiniin jedha. Waan anarra dhufee fi viidiyoo anarra qabadde dhufee fi viidiyoo lamadha isiniin jedha. Viidiyoo lama osoo hin taane viidiyoo tokkodha dhiifama. Amma yoonaa guyyaa tokko YouTube kiyya irratti yookiin viidiyoo hojjedhee hin gadhiifanne jechuudha. Dhimma hin gadhiifanneefis immoo yeroo hundaa boqonnaa dhabuu kiyya ta'uu danda'a yookiin haalli naa mijachuu dhiisuu danda'a isiniin jedha. Innaa kanaafuu har'a kan hin dhufee fi wannan dadhabee yookiin immoo wannan itti hojjedhe tokko itti milkaa'eera kan jedhudha. Galanni Rabbii hin badiini, galanni Waaqaa hin badiini isiniin jedha. Innaa ani fakkeenyaa fi dhugaa Waaqaa YouTube kana hojjedhee itti milkaa'e yookiin immoo maatii YouTubaan ta'a jedhee baay'een itti cinqamaa ture isiniin jedha. Innaa yeroo jalqabaatiif yeroo jammaramu dadhabbii qaba namatti hin fakkaatu jechuudha. Dadhabbii qaba namatti hin fakkaatu garuu immoo baay'ee dadhabbii qaba jechuudha. Gola madaamii keessa taa'anii otoo kophaa ofii ta'anii rakkoon qabu sarraatanyoonni ni jiru jechuudha. Sarraatanyoonni warri kaan amma fakkeenya YouTube kana fayyadamuu danda'u, gimmaash immoo fayyadamuu dhiisuu danda'u jechuudha. Innaa kanaafuu haala kana keessa dabarsee akkaataan YouTube kana ittiin hordofee yookiin immoo ittiin hojjedhee sadarkaa kanarra ga'ee hamma kana jedhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Maaliif ana bichaa osoo hin taane hundumti keenya gola gandaa keessa teenyee hojjechuun ni ulfaata. Garuu maalumaafuu harka hin kenninu dhimma jedhudha. Dhimmi kunis immoo maaliif waan tokko yoo kaayeffatanii kaayyoo sana galmaan gahachuudhaaf maswaatii meeqatu itti kaffalama jechuudha. Dadhabbii meeqatu itti kaffalama jechuudha. Innaa kanaaf galata Rabbii ani dhugaa Waaqa amma kana jedhee isinittiin immoo baay'eetti dadhabeera. Innaa akkuma dadhabbii kiyyaa immoo galanni Waaqayyoo hin badiini. Maatii YouTuberaa ta'een jira. Wanni YouTubni narraa eeggatu hunda guuttadhee maatii YouTuberaa ta'eetiin jira isiniin jedha. Innaa kanaafuu warroonni gara gadi jirtan warroonni maatii YouTuberaa hin taane hundi keessan jabaattanii akka keenya kana akka itti milkooftan asumaan dhaamsa kiyya isiniif hin dabarsa isiniin jedha. Innaa maaliif viidiyoo narra qabadhee dhufee waa'ee dhumaa itti milkaa'ina YouTube kanaati. Innaa YouTube kana akkamitti itti milkaa'u yoo jettan guddaa hin ulfaata isiniin jedha. Warroonni itti milkooftan isin jirtu, warroonni itti milkaa'in isin jirtu, warroonni itti dhiyaachaa jirtan isin jirtu isiniin jedha. Innaa kanaafuu maali yoo isiniin jedhe harka hin kenneena eenyumaafuu jechuudha. Kaddaamaa amma fakkeenyaaf sarraatanyaa lama taatanii dalagdu yoo ta'e yookiin sadii taatanii dalagdu yoo ta'e haga afuritti namni dalagullee jiraachuu danda'a. Ati fakkeenyaaf mana keessatti YouTube dalagatta yoo ta'e yookiin immoo sa'aatiitti argattu sanatti fayyadamta yoo ta'e warroonni hin fayyadamne sun immoo siin miidhaa sirraan gahu jechuudha. Innaa miidhaa kanas immoo otoo harka hin kennin itti milkaa'uun ni danda'ama isiniin jedha. Akka mataa kiyyaatti wanni hin godhamin hin jiru. Akka isaan YouTube irratti illee cufsiisuu osoo hin taane akka isaan Wi-Fi irraa kaasanii Wi-Fi irraa cufan barbaadamee ture. Innaa jara gaarii waan ta'eefu qubna garuma godhatanii hin fudhanne jechuudha. Warroonni immoo akkasitti guddina wal dhoowwinuu yookiin immoo akkasitti walirratti wal dadhabsiifnu kuni saba biraa miti jechuudha.
saba biraa miti. Sabuma tokkodha jechuudha. Warroonni wal dadhabsiifnu kun saba biraa osoo hin taane saba tokko taane dhalannee osoo jirru yookiin immoo nuti jechuudha. Yoo miidhamnes walumaan miidhamna, yoo miidhamuu dhiifnellee walumaanidha jechuudha. Wannumti hundi Oromoo kan jedhame hundi ani garaagarummaa qabanatti hin fakkaatu. Kanaafuu saba biraa osoo hin taane sabuma tokko taane walirratti qanna'uu yaa dhiifnu. Inni tokko fayyadama jettanii isa tokko irratti rakkoo irraan gahuu hin yaadinaa isiniin jedha. Yoo isiniif danda'ame akka mataa kiyyaatti yoo isiniif danda'ame wanni isiniif dabarsuu danda'u asirratti yoo isiniif danda'ame banadhaa itti fayyadamuu yaalaa isiniin jedha. Yoo isiniif dadhabame immoo nama yuutuuba kana hojjetu yookiin itti milkaa'ee waan itti milkaa'eef waan itti hojjechaa jiruuf argachuu ni danda'a. Yookiin immoo waan itti hojjete sana itti milkaa'ee argachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Waa lama wanni nuti qabannee deemnu waa lama jechuudha. Waa lamaan sana yeroon isiniin jedhu yookaan itti milkaa'uu yookiin immoo itti milkaa'uu dhabuudha. Kanaafuu itti milkaa'uuf immoo maal godhuutu qabnaa kan jedhu xiyyeeffannoo keenya irra godhanne jechuudha. Kan hojii kana jammarru innaa kanaafuu ammas immoo jechuudha xiyyeeffannoon kiyya galata rabbii ani duras kanan irraa of qusachaa turee fi yuutuuba kanarratti waa'ee siyaasaa odeessuun hin danda'amu. Amma maatii yuutuubaraa taatutti kan jedhamudha. Kan inni warroota dura yuutuuba wajjin monii ta'e yookiin immoo maatii yuutuubaa ta'e turerraa yoon odeeffadhu jechuudha. Innaa kanaafuu amma immoo galata rabbii galanni kan waaqa haa ta'u itti milkaa'ee waan hin jiruu fi xiyyeeffannoon kiyyaa duras akkam isiniin jedhee isinitti hin beeku. Durallee kan inni xiyyeeffannoo irra godhee jiru maatii kiyyaaf yookiin immoo biyya kiyyaaf jechuudha. Amma dandeettii kiyyaa yookiin immoo amma uummata kiyyaaf, saba kiyyaaf, biyya kiyyaaf sagalee ta'uufiitiin barbaada jechuudha. Yuutuuba kiyya irratti jechuudha. Kanan irratti hojjechuu barbaadu kana xiyyeeffannoo biyya kiyya irratti godhee xiyyeeffannoo saba kiyya guyyaa guyyaadhaan akka baalaa harca'aa oolu guyyaa guyyaadhaan kan bahe karaatti kan hafaa jiru kan manaa jiru immoo manaa garatti bahee hojjetatee qofuratee gara mana isaatti deebi'uu hin dandeenyeef dha jechuudha. Kanin sagalee ta'uufi barbaadu. Ani yuutuuba kiyya irratti kanaa booda uummata kiyyaa biyya kiyyaaf sagalee ta'uutiin barbaada. Innaa kanaafuu wannan irratti hojjedhu barbaadus duras xiyyeeffannoon kiyya kanadha isiniin jedha. Innaa waggoota lamaan dura fakkeenyaaf yeroo sana Beeruutiin ture isiniin jedha. Akka kana yuutuuba hin bananne yeroon isiniin jedhu feesbuukaan fayyadamaan ture jechuudha. Yeroo sana feesbuukaan fayyadamaatiin ture garuu kan hin fayyadamaa ture uummata kiyyaaf keessumaa yeroo Hacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa darbe keessumaa yeroo Johaar Mohaammed mana hidhaatti darbame yeroo sana jechuudha xiyyeeffannoo godhee yuutuuba kiyya irratti dalagaa ture. Yuutuubni sun ammayyoonaa bilbila biyya biraatiin banee bilbila biyya biraa irratti immoo naa hojjechuu waan dideef ammayyoonaa akkaawuntii isaa deeffachuu hin dandeenye. Innaa malee maal isiniin jechuu barbaadeetanii durallee uummata kiyyaaf sagalee ta'aatiin ture. Ammas immoo xiyyeeffannoon kiyyaa gara uummata kiyyaatti deebi'ee uummata kiyyaa sagalee ta'uu hin barbaada. Miidiyaa koo kana guddifadhee yookiin immoo sagalee uummata kiyyaa ta'e wanna rakkoo uummata kiyyaa irra gahaa jiru gadi baasee akkan dubbadhuuf jechuudha abdiin kiyyaa. Yookiin immoo xiyyeeffannoon kiyyaa har'a osoo hin taane wannan durallee ittiin dalagaa ture yookiin immoo
laayif ittiin waraabaa ture jechuudha. Yuutuuba yookiin feesbuuka kiyya irratti jechuudha. Feesbuuka kiyya irratti malee yuutuuba kana dhiyoo banee kan hin baneefis immoo waa irratti dalaguuf osoo hin taane xiyyeeffannoo biyya kiyyaa irratti dalaguudha. Inni lammaffaa namni tokko erga biyyaa baheen booda waan baay'eedha jechuudha kan inni yaadu itti yoo milkaa'inni immoo waaqayyo harka jira kan nama milkeessus isuma. Innaa namni hin yaada malee kan itti nama guutu rabbuma isiniin jedha. Innaa kanaafuu wanni isiniin jechuu barbaadu ani galata rabbii ammas irra deddeebi'ee galata kana waaqayyo galchuu itti milkaa'u kooti jechuudha. Maatii yuutuubaraa ta'uu kooti. Innaa jalqaba kiyya waaqayyo akkuma na bareechetti xumura kiyyallee akka na bareechuu waaqayyo irraa abdiitiin qaba isiniin jedha. Innaa isinis immoo warroonni maatii kiyya taatan warroonni na hin beekne warroonni na beektanillee na jajjabeessaa isiniin jedha. Koomentiidhaan laayik sheer godhuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Innaa inni lammaffaa immoo namni kamiyyuu kophaa hin guddatu jechuudha. Kophaa hin guddatu akkuma ammaa garee uumnee gareedhaan walii hirmaachaa sadarkaa kana geenye. Ammas immoo anuma fakkeenya kophaa koo deemee guddachuu hin danda'u. Hundumti keenya iyyuu kophaa deemnee guddachuu hin dandeenyu. Kanaafuu wal jajjabeessinee ani viidiyoo yoon gadhiifadhe viidiyoo koo jala deemtanii naa laaltanii koomentii laayik sheer yoo naa gootanii anillee akkasuma viidiyoo keessan jala deemee isinii dhaggeeffadhe laayik sheer isiniif godha isiniin jedha. Warroonni na beektanillee warroonni na hin beeknellee maatii naaf ta'a. Asumaanillee sheer laayik gochuu hin dagatiinaa isiniin jedha. Innaa kanaafuu guddaa galatoomaa dhugaa waaqaa gammadeera. Baay'ee gammadeetiin jira haga kana jedhee isinitti hin himu. Baay'ee gammadeera isiniin jedha. Maaliif dadhabbii kiyya waan itti dadhabe waan hin beekuuf akkaataan silkii kiyya dhoksee yoo ijoolleen laayifii seentu akkaataan itti dhoksee itti fayyadamaa ture waan hin beekuuf jechuudha. Silkiin kiyya yeroo na harkaa kufee cabeetu jira. Yeroo na harkaa kufee bishaan itti baduudhaaf faana rakkachaa turetu jira jechuudha. Innaa kanaafuu galata rabbii kana muluu keessa taree kana muluu keessa darbee sadarkaa tokkoffaarraa gara sadarkaa lammaffaatti darbeetiin hin jira. Isa sadarkaa lammaffaa kanas immoo waaqayyo akka itti na milkeessuu abdiitiin qaba. Hundumayyuu kan nama milkeessu waaqayyo tokkicha rabbi tokkicha waan ta'eefu itti milkaa'a jedhee tanan abdii qaba. Innaa isinillee koomentiidhaan laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessuu hin dhiisinaa isiniin jedha. Dogoggora yoon qabaadhe immoo asuma koomentii jalatti naaf kaasiniin jedha. Innaa kanaafuu akkas isiniin jedha. Viidiyoon kiyya viidiyoo jalqabaa waan ta'eefu anis immoo dura laayifiidhaanidha kan inni xumuradhe isiniin jedha. Xumurri kiyya laayifiidha. Garuu viidiyoo nan qaba. Viidiyoon qabu itti hin fayyadamne kanaan booda itti hin fayyadaman isiniin jedha. Innaa kanaafuu warroonni jalqabaa kaanee amma har'aatti waliin deemaa jirru waliin jirrullee akkasuma galatoomaa guddaasaa nuuf jiraadhaa. Nammallee warroonni dhuftanii gammachuu kiyya irratti naaf hin hirmaanne koottaati naaf hirmaadhaa. Warroonni isinii danda'ame laayikii gochuu yookiin immoo hin dagatinaayyuu isiniin jedha. Dhuftanii na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Innaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Innaa xumureetiin hin jira isiniin jedha. Viidiyoon kiyyas immoo viidiyoo gabaabaa waan ta'eefu sheer laayik kooment gochuu hin dagatinaa. Walaa jajjabeessinu walaa guddifnu wal bira haa dhaabbannu
harka walaa qabannu warroonni maatii yuutuubaraa taatan hundi keessanuu xiyyeeffannoon keessan gara biyya keessanii haa ta'u. Uummanni keenya maal keessa jira? Uummanni keenya nyaatee bulee jira? Uummanni keenya hagabuu bulee jira? Uummanni keenya akkamitti bahee galaa? Uummanni keenya maal godhaa jira? Kan jedhu akka irratti hojjennee uummata keenyaaf sagalee taanuu asumaanillee dhaamsa kiyya isiniif dabarsa. Warroonni immoo maatii yuutuubaraa hin taane immoo akka itti milkooftanii maatii yuutuubaraa taatanii asumaan dhaamsa kiyya isiniif hin dabarsa isiniin jedha. Innaa kanaafuu guddaa galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Galatoomaa.